Tijaartii mootummaa taatu shakkiin qabu bada omi firoo. Maalette? Jaartii mootummaa akka taatu shakkiin qabu. Ati shakkii taate yoo yaaddu xiqqishu malee shakkii taate ni ta'a. Yaa gaafiin qabu namni akka keetii kun namni amala qabu, namni deemu bareedu, namni taa'u bareedu, namni haasa'u bareedu, namni uffatu bareedu, namni akka keetii kun maashaallah inni argamu iyyuu bar wallahi. Kadir yoo haramallaa jetti haramallaa fedhan malee. En kolbite. Harmallaa waan akkamiiti yoo? Harmallaa maal jechuudha? Heerumtee baate. Heerumtee baate? Okay. Dhiirri Oromoota akkasii feetu beera haramallaa heerumtee baate jechuudha kara keessanitti. Amma warra heerumee beeku. Wallahi giiftidha bara giifti dure. Sawarra garasii san gaafadha. Isaanii warri waaqa qammasuu kana jaalatu. Allah waggaa dhufanillee nama jaarsa kiyya walii sooma rabbi naa godhu. Us jedhe nuu hin qabnu akkanumatti ta'aarra. Jetteeree. Haga neerumatti neerumini. Bakka anta neeruma kamii heeruma si eega. Si eega jedhan neerumu no agaafaati biyya san keessa baate heeruma. Akkas soyya. Hangaan biyya kana keessa bahu neerumini taa'e. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh ilma biyya. Eid Mubarak. Inshallah rabbiin itti naagaa wingodi moo'ee galaa amshira. Inshallah milkoofta godhaaf shir bareeddute. TikTok irraa ammoo hin badina amma liibii seeniiti tapha keetillee yaadachiisu uummata sii galee dagachuu danda'anii namni. Amma inshallah ni beeksisa maaliif dura soomana wajjin deebi'ee mucallee quraana barumsa wajjin xiqqoo biizii ta'e amma inshallah mucaa sa'aatii mucaa torbee kana boqonnaa qaba waan ta'eef firollee qonnoo godha ni seena namnu na dagate amma maaltu waan kenna subhanallah namni qaata na dagate dhugaa rabbi. Waan sirreessu jira booda seenna gizee gadi seenne seeran barca Titti haa tolu bareeddute ofirraa bashannan yeroon keeti sirra bareedee jira dammoo maashaallah galatoomi abiib Kanarraa darbame egaa. rakkoon qabudha. tumishaa galatoo mi bareedduti si gayaa dhiifadhu mucattii tana ni jaaladha eetti barta akkatayyo Ana caalaa rabbi si haa jaalatu jedhi. Wanti namni akka keetii kun namni amala qabu, namni deemu bareedu, namni taa'u bareedu, namni haasa'u bareedu, namni uffatu bareedu, namni akka keetii kun maashaallah inni argamu iyyuu bar wallahi. Kadir yoo haramallaa jetti haramallaa fedhan malee. En kolbite. Harmallaa waan akkamiiti yoo? Harmallaa maal jechuudha? Heerumtee baate. Heerumtee baate? Okay. Dhiirri Oromoota akkasii feetu beera haramallaa heerumtee baate jechuudha kara keessanitti. Amma warra heerumee beeku. Wallahi giiftidha bara giifti dure. Barati akka addunyaa namni ijoo namni Oromoon tun sila badhaasa hin beektu malee sila osoo akka uummata amma jechuun akka ijoollee si koomandootti akka nuutitti nu keessa ati badhaasa fudhatu qabda bar dhugaa rabbi wallahi maaliif beekta obsitu waan hundaatti waan taateef
akka kutaa uummata sukkoo mandootti qofa osoo hin taane akka Oromoo kutaa 11tti akka shamarran keessaa badhaasa silaa fudhatu qabdaati dhugaa. Ha biyyeen naa nyaattu. Asiin jedha. Farsoon maayin? Maaliif farsoon hin taane? Kennatoo gootee. Sawarra gara siisan gaafadha. Isaanii warri waaqa qammasuu kana jaalatu. Bakka asitti haa tolu ishee bareedduutti adeemisi. Kennatoo na godhee barsanumaa fi kennatoo jechuutti farsoo jedhee. Naadaa walirraa bahiisanillee irraa ba'a. Yalla deemi. Hin beeku caatillee mee caatii ani namni ni qaama kaan hin qaamu malee. Arraba miti. Lekki kiristaanummaan dogongora miti. Dhugaadha. Haqiiqanan amaneetiin jira. Wanti kun dhugaadha yoo jettan dakko ragaa fidachuu dandeessanii jechuudha. Maaliif isinitti fakkaate? Ati maalidha amantaa kee naan jettan? Islaamadha. Eenyutu islaamummaa sii kenne? Rabbitu naaf kenne. Akkuma suuraa Maayidaa keessatti dubbate Rabbiin ofiisaa jaalatee naaf kenne amantaa islaamaa jechuudha. Isin yoo kiristaanummaan maalidha yoo isin jedhee isin gaafadha amantaa karaan keessan eenyudha? Karaa Iyyasuus. Ga'umsi eenyudha? Iyyasuus birannoo wallaahi Iyyasuus ofiisaa iyyuu karaadha. Ga'umsi Rabbiin biraadha. Siif miti karaa kan ta'e moo innuyyuu kanan ergame hoolota Israa'el keessa badaniif qofaaf jedheera. Warra Israa'eliitiif karaa ta'e malee siif karaan taane siyyuu hin beeku. Itoophiyaan beeku, Dubaa hin beeku wallaahi. Warra yeroo sanitti ergame. Amantaan kee maalidha? Kiristaanoon sin jedhe. Iyyasuus oo kiristaanummaatti waamaa ture laa Iyyasuusiif kiristaanummaan waliin beeku. Mee fidaa kiristaanummaa fi Iyyasuus wal beeka? Hin beeku wallaahi laazim. Bakki kiristaanummaa jechuun amantaadha jedhu macaafarra hin jiru. Kiristaanummaa jechuun akkuma Phexros moggaasee san irratti ilaala. Yohaannis keessa hin jiru, bara Yohaannis hin jiru. Addaamis haa ta'u, Abrahaamis haa ta'u, Iyyasuusin amanaan turre. Isinii galee hin beekan waluu hin beekan jaratti. Makuma kanaayyuu hin nageenye garuu Phexros barattoota isaatiin kiristaanota jedhee isa moggaaseera barattoota isaatiin. Maqaa maalidha? Maqaa waldaa jechuudha. Waldaa san kiristaanota jedhee moggaase. Amma akkuma waldaan hawaariyaatii mulu wangeelii akkas jedhamee moggaafamee jiru jechuudha. Ittaan firaan dammoo akkuma kinoo Xuwwaa Maaramii Gabreelii jedhamee too isin moggaafattanii too Xuwwaa dugda san akkuma sanis barattoota isaatiin waldaa san irratti waldaan sun kiristaanota jedhee moggaase malee Iyyasuus addunyaa kanarra akkuma macaafa keettoo waggaa 33 ji'a 6 gaafa barsiisu kiristaanummaatti waamaan ture. Iyyasuus yeroo san kan waamaa ture Rabbii tokkichatti waamaa ture. Ani karaadha jedhe karaa ta'uu isaa nuti hin kaane. Ani dhugaadha jedhe dhugaa ta'uu isaa nuti hin kaane. Wallaahi Iyyasuus dhugaadha. Isintu fidee kijibarra kaa'e malee. Isinii galee? Kanumaafiyyuu wanta itti amantan san addaan baasa hubadhaa beekaa. Yoo hin beekne ta'e dammoo cal jedhaa dhaggeeffadhaa baradhaa. Mee isin arrabni tuni wallaa guyyaa boruurraa gaafatamtanii akka qoosatitti ilaaltanii wanta isin barreessitan tana jechuudha. Mee isin baratuu barbaadan taanan qeesii afaan Oromiffaa danda'u. Qeesii abbaa barbaadu. Dirqamni dhufe jechuudha. Isinii galee kana ta'uu hin qabu. Garuu moo warroonni hangaarraa waggaa 2 waggaa 3 arrabsaa jirtan kun diimaa ta'e gurraacha taatanii ani isinuyyuu hin beeku. Wallaahi osoo garaatti dhuftanii amma akkam jirtu tanaan jettanii nagaa jirtanii deen isin hammadhee nagaa isin gaafadha. Garaagarummaan keenya kanadha. Arraba yeroo firraan gubinaadha. Haqa baradhaa addaan baafadhaadha. Maalummaa Iyyasuusii
dhugaadhaan baradhaadha. Yesuus amanuun keessan hin oolle haqaan amanaa dhugaan amanaa. Isinii galee erga amanuun keessan hin oolle kara dhugaatiin dhugaa fudhadhaa dhugaan amanaa. Akkasii dhuguma macaafa keenya keessa yoonan ka'eemma dhugaa kana baradhee anuu islaama ta'e indee abbaa manaa koon dhabeedha yookaan dammootiin fira koon dhabeedha. No akkas miti haqiiqni kan jiru jechuudha. Ati amante taanaan kan amantu hunda ta'etu rabbiif jecha amanta malee namaaf jecha miti. Yoo madammoo waggaa guutuu waa'ee fi natti tole jettee dhufteetuma kan nama raftu ta'e wallaahi karaan argattu. Isin karaa kamiiyyuu hin qabatinaa. Isin hin beeku isiniin jedheera inni kan ergame isiniif miti koottaa dhugaa amanaa isiniin jenne malee nu arrabsaa isiniin hin jenne. Barsiisan tokko yoo barsiisu qarshiin barsiisa hin beekna hundi keennaa mindaa ji'arraa kaffallee keessin tokko yoo as qaddasu garuu dammoo barsiisonni keenya halkaniif guyyaa sooshaal miidiyaa kanarratti kifiyaa malee kifiyaan isaanii mindaan isaanii rabbiin biraa rabbiin jazaa isaanii jannataan adeemsuu fi osoo robsitan osoo isin qeeqxan osoo waa feetan gootan obsaan isin barsiisaa jiran obsumayyuu kan dannu marraa jechuudha. Sabarii ustaazota kennaa mee ilaala osuma isin arrabsitan Museenis haa ta'u kiristaana ragaa isiniifan kenna. Kiristaana miti maquma kiristaana iyyuu hin beekan jaruu iyyuu waliin beekani. Isinii galee tarii dammoo osuma waaqessuun illeen isiniif kan malu ta'e akkuma anaaf sidha kabajamaa jaalatamaadha namni islaamaa haqiiqan Yesuusitti amanee jira. Namni tokkoyyuu Yesuus hin arrabsu. Namni Yesuus arrabse akkuma sila isiniin jedhe rabbitti nama gafareedha. Mikinaatum rabbiin kenna dirqama nurra jiru harkaan imaanaa keessa arfafaratti warasuuli ergamtoota rabbitti amanuun dirqama nurratti godheera. Yoo amannu immoo sagaduuf yookaan jilbifachuu yookaan kadhachuuf osoo hin taane rabbitu nuuf ergenne fudhannee amanna waan ta'eef jechuudha. Kanaaf nuti Yesuus haqiiqaan itti amanne Yesuus hin ganne yeroo baay'ee yoo ijoolleen islaamummaatti dhuftu warra Yesuus ganeettani waan ta'eef nuti Yesuus hin ganne dhugaadhanidha kan nuti amanne jechuudha. Haqaan gabbaramaan Allah ta'uusaa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ergamaa ta'uunsaa Yesuus illeen ergamaa ta'uusaa kabajamaa jaalatamaa ta'uusaa itti amanne garuu dammoo isinidha Yesuus kan dhugaan ittiin amanne. Kanaaf wanti jechuu barbaadu keessatti dhugaadhaan wal argaa dhugaan garaaf dugda isinitti hin ta'inaa yookaan sodaadhaaf jecha dammootiin achirraan garagarinaa tarii dammoo lakki deebii yoo qabaatan ta'e dammoo nullee akkuma isin amantanitti dhufnee amanna yoo dhugaadhaaf deebii qabaatan deebii nuu kennaa ragaadhaan jechuudha. Arrabni deebii ta'uu hin danda'u. Nuufillee waayuu irraan barannu ijoollee keessanuyyuu islaamummaatti fidaadha arrabni kun isin arrabsitan jechuudha. Amma nama waggaa lama waggaa sadii wallaahi laazim yeroo nani kiristaanummaa keessa yeroo intala kanaan jedhamtu san wajjumaan halkaniif guyyaa dadhabaa turra. Telegiraama irratti ijoollee walitti qabnee akka ijoolleen islaamatti hin dhufne wajjin dadhabaa turre. Hanga har'aa waggaa sadii waggaa afur musliima tokko kafarsiisuu hin dandeenye. Haraa sababa isheetiin anuuntu nuuyyoo jechuudha. Sababa isheetiin akkanis kiristaanummaan kijiba ta'e waan baay'een irratti arge maaliif sitti fakkaate gara keessatti sobaan islaama irra soba kenna inni waan baay'ee mari'ata. Yoo nama islaama bira dhufne immoo islaamni tokko waan dubbatu san ragaadhaan dubbata. Xiqsiisaan fidanii tokko kijiba isaan fidanii nutti laatanii dhaqnee yoo dubbifnu qoraan akkas hin jedhu anis ergamaa rabbii akkas hin jedhu. Ustaazotas gaafii takka ustaaza kudhan gaafa gaafatte kudhanuu afaan sirrii siif deebisan afaanuma tokko siif deebisan. Garuu keessi bira yoo gaafii takka qabattee ta'u dhaqxee iccitiidha kootu keessatti jedha ni dhaqxa gaafa dhaqxe isaan dammoo keessi kana soo gaafatte kabiraa sii deebisa kana soo gaafatte kabiraa sii deebisa sii galee hafuuran malee siin galu siin jedha yoo sii galuu dide jechuudha. Naalillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun amantaa akkasii keessa jiraachuun xiqqoo ishiin ulfaata.
nuti isin barsiisne malee amantaa keessan tuquu miti lafa. Dhugaadhuma yoo qabaattan ammas kottaa seenaa deebiitti kenna. Haqiiqa qabaattan dhugaan amantan taanan. Garaa gaadha yoo adeemtan ta'e ani yeroo kamiyyuu karaa matsaafatirraa mari'achuu